ammistu qaalata wangeel jechaadha. Yookiin immoo abboommii waaqayyoo seera kakuu haaraa keessatti nuu fide abboommii 6 bakka bu'a jechuudha. 7 yoo ta'e immoo gonkumaa jechaadha. Wayin fitsumina jechaadha. Isa siignee jirra. 12 yoo ta'e immoo abboota keenya duuka buutota mana amantaa kana Kiristoos jala ta'anii barachuudhaan mana amantaa kana nuu dhaabanii dhaloota amma dhalootaatti cehee akka ta'u nu barsiisan abboota keenya duuka buutota bartoota Kiristoos agarsiisuudhaaf 12 ta'uu ni danda'u akkam baay'ate jechuudha. Hanqaaquun bifa hanqaaquu guchiitiin kan hojjetamu jechuudha. Kun isa ta'a jechaadha. Kun isa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti obsaa akka turani qulqulleettii dubroo maaram dabalatee duuka buutonni obsaniitiin waliin kadhachaa akka turan hojii duuka buutotaa boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti barreeffamee jira. Qulqulleettii dubroo maaram isaan faana kadhannaarra akka turan hojii duuka buutotaa boqonnaa 1 lakkoofsa 14 akkasumas immoo erga kadhatanii booda immoo guyyaa 50ffaa suni jechaadha. Ba'aala haamsaa kan jennu guyyaa 50ffaa Yesuus Kiristoos du'aa erga ka'ee booda guyyaa 50ffaatti hafuurri qulqulluu akka kennameef hojii duuka buutotaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti ni arganna jechaadha. Kanaafuu manni kiristinnummaa argatan suni manni sunillee yeroo suni kiristinnummaan gizuma suni qabdee akka kennamte manni amantaa ciminaan wanni beekumtii godhatee waaqayyo fuulduratti haala akkasiitiin waaqayyo eebbisee waaqayyo namootaaf kakuu haaraa keessatti haala akkasiin haala ifa ta'een immoo eebbisee foonsaa qulqulluu foonsaa dhiigasaa lolaasuudhaan haala akkasiitiin eebbiseetiin jira jechuudha. Kanaafuu gululaatii isaarraa yeroo kaan gululaatiin isaa kana ejjitiin inni qabu kana ofirraa qaba jechaadha. Egaa gululaatii kana akkuma argitanii gululaatii kun caafii ishii bifa wanni ishii ilaalle malee bifa hanqaaquu ishii ilaalle malee maalidha gululaatiin kun immoo ejjitii mataa qaba. Fakkeenyaaf yoo ilaaltan gululaatii kana akkuma argitan kana jechuudha. Kana yoo argitan tokkos ta'uu danda'a jenneetiin lakkoofnee turre meeqa akka ta'uu danda'u 1 3 4 5 7 ta'uu ni danda'a jenneerra. Isaan keessaa tokko yoo ilaalle maalifiin iccitiinsaa maal dabarsaa maalifiin akkasitti naannoo ta'e gululaatiin akkasitti kibbii ta'uu danda'a buqqee bifa buqqee fakkaata maaliif akkas ta'uu danda'e yoo jenne kuni maal agarsiisa mataa addaam agarsiisa jechaadha. Mataa eenyu mataa addaam buqqee adda mataa namaa jechaadha. Lafee addaam mataasaa agarsiisa jechaadha. Maalifi bakka kanatti bakka gululaatii kanarra maaltu jira? Maal argitan bakka gululaatii kanarra fannoo jira miti gubbaasaa? Fannootu jira jechuudha. Argitanii gululaatii kanarra fannoo jira. Jala isaa immoo maaltu jira? Bifa wanni ta'eetiin buqqee ta'eetiin jira jechaadha gululaatiin kun. Kanaafuu fannoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gizee qaraaniyoon irratti fannifame miila isaatii gadi immoo lafee addaam addasaa mataasaa jechaadha. Mataan addaam miila fannoo isaa sun jala turte. Kanaaf seenaa baay'ee qabdii. Mataan addaam kun buqqeensaa lafeensaa kun jechaadha. Gizee bishaaniin namoonni badan sunillee gizee bara Noohillee akka hin banneef Nooh mataa addaam kana fuudheetiin akka bidiruusaa keessa seene. Erga bishaan badee booda immoo fuudheetiin bakka sun akka kaa'e barnoonni ni jira jechuudha. Kanaafuu gululaatiin kun fannoon gubbaa jalatti immoo wanta akkasii naannoon sun hoggaa argisiisu mataa addaam sun agarsiisa jechaadha. Iccitiin fagoodha argitanii. Kanaafuu Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee fannoo isaa sunii gadi immoo wanta akkasii mataa addaam akka ture suura gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannoo isaa sirriitti suura isaa sirriitti ilaalame jala isaatti lafee tokko argitu lafeen mataa namaa mataan sun maalidha? Han addaame jechaadha mataa addaame bakka qaraaniyoo sun bakka sun agarsiisa jechaadha. Karaa biraa immoo gululaatii haaluma kanaan laalleetiin jirra. Dhuma irratti gaaffii isiniin hin galle dhuma gizee xumurree ni gaafattu waan ta'eef rakkoon hin jiru. Gululaatii kana tokko immoo bira darbuu kan hin dandeenye gululaatiin
gizee hojjetamu marfamee naannoonsaa bakka baay'eetti bakka tokkotti illee hojjetamuu baachuu danda'a. Garuu bakka tokkotti keessaayyuu immoo naannoo baadiyyaatti bataskaanota gululaatii isaa argitaniittu yoo ta'e naannoo isaa shaakuraan hin hojjetama jechaadha. Sagalee kan dhaggeessistu akka caaccuu naanneessameetiin marsameetiin shaakuraan ni hojjetama. Asirratti illee ifa ta'uu baatuyyuu naannoo kanatti marseetiin naannoo kana akka caaccuu gizee qilleensillee qilleensa'u sagaleen dhagahamu jira. Sibiila qorqorrooraas haa ta'u waan garaagaraarraa hojjetanii baay'inaan naannoo sun marsee wanti dhagahamu akka shaakuraan ni jira jechaadha. Inni maal agarsiisa? Tokkoffaa waa lama agarsiisa. Tokkoffaa iccitiinsaa guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalatee naannoo waggaa 2 gizee guutuuti ajjeesuudhaaf Heroodis yeroo barbaachisaa ture sun Heroodis ajjeesuu barbaachisaa ture jechaadha. Maaliif barbaachise? Inni mootii koo bakka koo fudhata jedhee waan of sodaateef jechaadha. Kanaafuu ajjeesisaa gizee ture sun ijoollee dhiiraa taate argachuu hin dandeenye bakka isaa waan ta'eef ijoollee dhiiraa xixiqqoo umuriin ishii 2 gadi yoo taate yoon ajjeese isa keessa du'uu danda'a jedhee waan yaadeef ijoollee sun gizee fixe sun ijoolleen sun baay'inni ishii 144 turte jechaadha. Ijoollee sun jechaadha. Kanaafuu yaadannoo ijoollee dhumte sun maqaa Yesuus Kiristoos ajjeesuudhaaf barbaadamaniif ijoollee dhumte sun fakkeenya sun agarsiisa jechaadha. Tokko isadha. Mul'ata Yohaannis irratti barreeffameera 144 eessaa fidde yoo jettan mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 4 irratti ni argattu. 144 ijoolleen kun ta'uusaa ni agarsiisa. Akkasumas immoo Heroodis immoo isaan ajjeesuusaa ijoollee kana ajjeesuusaa wangeela Maatewos boqonnaa 2 hunda isaa dubbistan keessaa immoo naannoo lakkoofsa 16 irratti immoo sirriitti jira jechaadha. Ijoollee akka fixaa ture gizee sun Yesuus Kiristoos barbaaduuf jechuudha. Kanaaf gululaatii ilaalchisee kana fakkaataa. Gululaatii irraa immoo gara bataskaana keessa isaa utubaasaa yoo darbine utubaasaa fa'aa ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Utubaa mana amantaa ilaaluu ni danda'ama jechaadha. Utubaan mana amantaa lakkoofsi isaa akkuma bakka mana amantaa tokko deemtanii hoggaa lakkooftan utubaansaa baay'inaa fi iccitii mataasaa qaba. Baay'inni isaa yoo xiqqaate 6dha. Yoo baay'ate immoo 72dha jechaadha. Kanaafuu 6 ta'a ka'umsi isaa 6, 7, 12, 24, 36, 72 yoo baay'ate isa booda jiraachuu baachuu danda'a. 120 ta'uu danda'a garuu hanga ammaatti bataskaanota ijaarame 72 darbaa kan hojjetame hin jiraanne waan ta'eef kanumaan barnoonni jiru. 120 yoo godhan inni siika mataasaa qaba garuu hanga ammaatti isaanan hojjetame agamees hin beeku waan ta'eef jechuudha. 6 ta'uunsaa iccitiin maalidha yoo jedhame akkuma durayyuu kaafne abboommii waaqayyoo 6 jechaadha. 6 qaalaata wangeel kakuu haaraa keessatti abboommii waaqayyoo 6 kan kenname jechuudha. 7 soo ta'e immoo fitsuminnat yookiin immoo hirrina mudoo tokko akka hin qabne jechuudha. Manni amantaa keenya sunuma iccitii dura kaasaa turredha. 12 immoo duuka buutota fakkeenya duuka buutota ergamoota duuka buutota bartoota waaqayyoo ta'an amantaa nu barsiisanii dabarsanii nu kennan agarsiisuudha jechaadha. Amantaan keenyi keessaayyuu ortodoksiin hawaariyaawwiit kan jedhamtus kanaaf jechaadha. Hawaariyaawwiit yookiin immoo duuka bootuutummaa jechaadha. Bartoota waan isaan barsiisan barnoota isaanii 100% waan fudhannuu fi barnoota isaanii irraa dhufte jechaadha. Amantaan keenya Yesuus Kiristoosiin kan dhaabbatte isarraa dhufte jechaadha. 12 yoo ta'e 24 immoo yoo ta'e abboota 24 qulqulluu jedhaniitiin ergamoota waaqayyoo waliin ta'uudhaan abboonni 24
kan Waaqayyo galateeffatan halkaniif guyyaa jechuudha. 36 yoo ta'e immoo 36 Qidduusaan Aanisti kan jedhamu Waaqayyo biyya lafaa kanarra deddeebi'aa kan ture amantaadhaan cimanii warra dhaabbatan keessaa 36 maatii Kiristoos namoonni kuma meeqatu hordofaa ture gisee duuka bu'aa ture. Garuu amma dhumaatti kan dhaabbatan namoota 120 turte. Ishii keessaa immoo qoodamee barnootaan 12 duuka buutota 12 jennaa. 36 Qidduusaan Aanisti kan jennu shamarroota kan ta'an 36 jennaa. Achi darbeet immoo ardiit kan jennu gargaartota kan ta'an immoo 72 jenna. Isaan kana gisee walitti idaatanii 120 ta'a jechuudha. Kanaafuu 36 yoo ta'e akkasi 72 yoo ta'e immoo gargaartota. 72 irra yoo darbe tarii 120 ta'a sun gidduutti lakkoofsa biraa dabalachuu hin danda'u. Yookiin 72 dhaabbachuu qaba. Yoo isarra dabarsan garuu 120 ta'uu qaba. 120 yoo ta'e iccitiinsaa maatii Waaqayyoo 60 hordofaa turan keessaa garuu amantaadhaan kan cimanii argaman 120 waan ta'eef kanaan jechaan maalinni utubaan mana amantaa ijaarsa isaa keessatti utubaan godhamu jechaan yoo xiqqaate 6 jenneerra yoo baay'ate 72 yoo garmalee wanneen immoo 120 ta'uu ni danda'an argamu inni badaan ijaaramu jechuudha. Kanaafuu utubaan mana amantaa kana fakkaataa keessa isaa immoo yoo laalle kutaa meeqa qaba manni amantaa? Kutaa meeqa qaba yoo jenne manni amantaa kutaa 3 qaba jechaadha. Kutaa 3 qaba jechaadha. Inni dura isaan sadan kana keessaa inni dura akkuma mana amantaa sun balbala isaa seenneen jechaadha. Akkuma balbala isaa sun seenneen kutaa inni dura argannu inni seennee keessa seennu suni inni dura Amaariffasaatiin qinee maahileet an jennudha jechuudha. Qinee maahileet kan jennudha jechaan immoo kiristaanonni bakka kana kiristaanonni kan keessa dhaabbatanidha. Kiristaanonni kan keessa dhaabbatani jechaadha. Kiristaanonni jechuudha. Abboonnis keessa kan dhaabbatanidha. Kana keessa kan dhaabbatu seera mataa ishii qabdi jechaadha. Manni amantaa keenya kuni maal adda isa godha? Isa bakka sadiitti qoodama kutaansaa jenneerra silaa. Kuni adda kan isa godhu bal'inaan isa kanatu caalachaadha. Bal'inaan anamma isa kana bal'atu hin jiru sadan keessaa jechaadha. Tokko maalidha? Qinee maahileetiin jenneetiin jirraa. Lammaffaa immoo qulqulleettii jechaadha. Yookiin qiddisti kan jennu qulqulleettii. Kun immoo qinee maahileet taanee kutaa isa itti aanudha jechuudha. Isa keessatti maal akka ta'u itti deebina. Sadaffaan immoo maqidas kan jennu Amaariffasaatiin yookiin immoo qiddistenne lammaffaatti qiddistenne qulqulleettiidha. Sadaffaan immoo qiddista qidduusaan jechuullee ni dandeenya. Yookiin gabaabumatti maqidas jedhamees ni waamama. Qiddista qidduusaan jechuun qulqulleettii adda kan taate qiddistiirrayyuu darbee keessa isaa kan ta'e jechaadha. Tokkoffaa laalleerraa lammaffaa irratti qiddisti kan jedhamu kana eenyu faatu dhaabbata yoo jenne bakka sadiitti hirreetiin ni laallachaadha. Karaa bahaatiin namoonni dhaabbatan jiru. Karaa kaabaatiin namoonni dhaabbatan jiru. Karaa kibbaatiin namoonni dhaabbatan jiru. Karaa bahaatiin namoonni dhaabbatan qomosaatii kan ta'an, luboota kan ta'an, daaqonoota kan ta'anii fi isaan kanatu dhaabbata jechaadha. Walumaa galatti aangoo lubummaa warra qaban jechaadha. Walumaa galatti jechaadha. Phaaphaasiis haa ta'u aangoo lubummaa warra qaban hoggaa zarazzarru tarreessinuu qomosaatii yookiin luboota daaqonoota inni malee aangoo lubummaa kan qaban karaa bahaa dhaabbatu jechuudha. Qiddisti kan jennu kana sadarkaa kutaa ishee lammaffaa ta'ee jechaadha. Ittaanee immoo karaa kaabaa immoo eenyutu dhaabbata yoo jenne isaan kun warra manoksee ta'anii fi warra qorroban jechaadha. Warra qorroban jechaadha. Yookiin immoo manoksee warri ta'an karaa kaabaa ni dhaabbatu. Bakki kun immoo bakka ittillee namoonni dhufanii qorroban jechaadha. Warri qorroban
bakka itti dhufanii qorroban jechuudha. Karaa kibbasaa kan dhaabbatu eenyudha yoo jenne kutaa lammaffaati argitanii haasa'aa jirru kutaa lammaffaasaati. Karaa kibbasaa yookiin dabuub kan jennu karaa kibbasaa eenyutu dhaabbata? Isaan kun warra manoksee ta'anii dingilii qaban. Warra luboonni bakka kanas mirga qabu dhaabbachuuf jechaadha. Luboota warra daaqonoota inni karaa kibbaa lubootaa dura kaasneerra. Karaa kibbaa kan dhaabbatu kuni warra manoksee ta'anii dingilii ta'anii warra manoksee ta'an. Manoksee ta'uun ikkoo dingilii ta'uu boodas hin ta'a namoonni jechaadha. Erga cidha godhatee monokkosuus ni danda'a booddee waan ta'eef. Garuu inni amma jechaa jiru manoksee isa kamii? Isaa dingilii isaa eeggatee qulqullummaa isaa eeggatee jiraate bakka kanan dhaabbataa. Isaan kanatti dabalame immoo haadha manaa daaqonootaa, haadha manaa lubootaa, akkasumas immoo shamarree ta'anii warra qorrobuudhaaf qophaa'an jechaadha. Dhiiga waaqayyoo, foon waaqayyoo fudhachuudhaaf jechaadha qorrobuu giseen. Warra qorrobuudhaaf qophaa'an shamarroota ta'anii bakka kana ni dhaabbatu jechaadha. Kutaa ishee lammaffaa ta'ee gara kibbaatiin jechaadha. Gara kibbaatiin jechuudha. Itti dabaluudhaan sadaffaa kutaa inni sadaffaa qiddista qiddusaan kan jennu keessoo kan taate jechaadha. Keessoo kan taate. Bakka kana maaltu ta'aa eenyutu achi seenaa? Kan achi seenu luboota qofadha jechaadha. Aangoo lubummaa kan qaban walumaa galatti daaqoniidhaa qabee hanga sadarkaa phaaphaasiitti aangoo lubummaa warra qaban bakka sun ni seenu. Bakki kuni bakka taabonni taa'uudha. Bakka taabonni bultoo taabotaa bakka taa'uudha. Teessoon taabotaa bakka jirudha. Kanaafuu bakka kana kan seenuuti eenyudha? Daaqoniirraa qabee amma sadarkaa olaanaa amma phaaphaasota qofadhaan achi seenu jechaadha. Achi keessatti qiddaaseen ni taasisamaa. Bakki itti abboonni seenanii qaddasan iccitii amantaa kan baay'ee taasisamu kadhannaan qulqulluufoonsaa qulqulleettii dhiiga isaa irratti kan taasisamu achi keessatti jechaadha. Kanaafuu kutaa ishee sadaffaa qiddista qiddusaan kan jedhamu kun qulqulleettii kan taate achi keessatti jechuudha. Manbarii ilaallee amma keessatti immoo maaltu jira? Manbariin hin jira jechaadha yookiin teessoo taabotaa qulqulloota yookiin immoo siilaadinnoo kan jennu suurota qulqullootaa irra godhamee akka seera amantaatti hojjetamee bakka sun hin jira. Taabonni hin jira. Kun maalirra taa'a? Teessoo qaba jechaadha. Teessoon sirriitti hojjetamee keessa isaa ni taa'a. Kanaafuu teessoo meeqatu taa'a asirratti? Teessoon meeqatu taa'a? Teessoon yookiin tokko yookiin sadi taa'uu ni danda'a jechaadha. Argitanii? Teessoon tokko yookiin sadi taa'uu ni danda'a. Lama ta'uu hin danda'u. Iccitii mataa isaan qabu waan ta'eef iccitiin lama ta'uu hin jiru. Tokko yoo ta'e iccitii mataa isaa qaba. Sadi yoo ta'e iccitii mataa isaa qaba jechaadha. Ani sadi gizee teessoo sadi godhanii luboonni tajaajilan argeera. Carraa akkasii argeera. Tokko beekamaadha. Bakka hundayyuu bataskaana kamiyyuu tokko inuma argama jechaadha. Teessoon taabota baatee taa'u ni argama jechaadha. Kanaafuu tokko kan ta'u maaloo ta'edha? Sadi kan ta'u maalidha yoo jenne tokko kan ta'u bal'ina mana amantaa sun bal'ina keessoo bataskaanaa qiddista qiddusaan kan jennu sun tokkoffaa bal'inni ishii murteessaadha. Tokkoffaa jechaadha. Sadi gochuu kan dandeenye. Dhiphoo yoo taate tokko qofatu manbarii tokko qofatu ta'a jechaadha. Yoo dhiphoo ta'uu baate immoo bal'aa ta'e bakki ixaana aarsuudhaaf luboonni socho'anii bakka gahaa qaba yoo ta'e hanga sadi gochuun ni danda'ama jechaadha. Kana qofa miti. Bal'ina qofa qabaateef sadiin godhamu yoo tajaajiltoonni gahaan jiraatan jechaadha. Daaqonoonnii fi luboonni gahaa yoo jiraatan maaliifi manbarii tokko irratti daaqonni yoo xiqqaate daaqonii tokkoo fi luba tokkoon tajaajilama gizee rakkina ta'e garuu akka seera isaatti gahaadha kan isa jechisiisu daaqonii sadii fi luba lama. Daaqonii sadi luba lama faana sirriitti gahaadha guutummaan guutuutti jechuudha. Yoo akkasitti tajaajiltoonni gahaan jiraatanii yoo
bakki bal'aan jiraate akkasitti. Naannoo bara waggoota 4 dura yeroo koronaan dhufuudhaa jireeti ximqata bakka guddisaniitiin taabonni baay'een walitti dhufanii bakka tokkotti ximqata godhatunnaa biyya alaa keessatti taabonni gara baay'ee walitti dhufanii bakka tokkotti isteediyeemiidha bakkisaa jechaadha. Isteediyeemiidha argitanii guddaadha jechaan. Kanaafuu bakka sunitti dunkaana guddisanii godhaniitiin keessi isaa bakka gahaa qabaa. Kanaafuu maal godhanii teessoo 3 hojjetan jechaan. Luboonni bakka baay'eedhaa walitti dhufuu, daaqonoonni bakka baay'eedhaa dhufuu, phaaphaasonni gahaadhaa bakka sunitti tajaajiloota kana bakka 3tti godhaniitiin tajaajilli sun manbarii 3 gaggeeffameera. Argitee dunkaana tokko keessa jiru. Kan isin ajaa'ibu gizee tajaajilli isaa akkamitti deemama? Gizee ahaaduu jedhan inni ahaaduu hidhee gaggeessu suni qeesichi erga takkaa hidhu sagalee isaanii jechaadha. Garuu manbariin isaanii 3dha jechaadha. Teessoon taabota sun jechaadha. Kanaafuu ahaaduu gizee jedhan akkamitti namatti tola sagalee isaanii erga takkaa otoo waliin darbii wal eegaarra wal dhaggeeffachaarra ahaaduudhaa daaqoniinis akkasumatti ramadama bakka 3ttu wal maddii jiru achuma dunkaana tokko jala. Kanaafuu manbariin baay'inni isaa 3 ta'uu ni danda'ama, tokkos immoo ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu kana ilaalchitee manni amantaa keenya meeqaan akka bocamu 3 akka bocamu dubbannee turree bululaatii isaa laallee turree manni amantaa immoo utubaan isaa meeqa ta'uu akka qabu iccitiin isaa maal akka ta'e akkasumas immoo keessa isaatti immoo gizee dhufnuuti kutaa meeqa kutaa 3 akka qabu eenyu eessa dhaabbachuu akka qabu qoodamee seera isaa dubbanneetiin turre. Kanammoo xiqqoo xumuruu dura dabala isaatti immoo manni bataskaanaa tokko gizee ijaaramu wantoota beezikii ta'u bu'uura ta'an tokko wanta barbaachisan keessaa wantoota guguddoo ta'an dabalata waan biraa barbaachisuu danda'a. Bu'uura kan ta'an Beetalihemiin ni barbaachisti. Beetalihem jechaan bakka gooftaan keenya itti dhalate jechuudha. Fakkeenya suniin Beetalihem karaa bahaa ni ijaaramti jechaadha, ni barbaachisti. Lammaffaa immoo bataskaan isaan barbaachisaa dirqama. Kanaafuu Beetalihem sun keessatti daaqonoo